Maal taate? Barnatti nafne. Akkam taate? Tokkootu sa. Maal si godhe? Sobee nageesseetuma. Uteela. Laqaaqee ol na naqatee. Albeergoo. Ulaa danqareetuma. Tole haya. Shurraaba narraa baase. Achi boodoo. Qolo narraa baase. Achi boodoo. Takka takkaan narraa yaase haa hundaa'u. Achi boodoo. Achi boodamoo. Na qabsiisee dhabame haa. Eedsimo. Jaalala. Natti naafini yaaboo. Maal taateetiyoo? Edoo warri bineensa firraa eega hayyoomin sii quba qaba. Baadiyyaadha. Barkeessummaa buleetiin. Duuboo. Ha eegabbaye haa halkan keessa. Kophumatee. Sanuu tirikaa sarkaan qabuu beekga. Haaya badaboo. Manni baadiyyaadhaa kun sagaraadhaas hin qabuu beeyte. Akkanuma mana duubachi maqanee. Manarraa hin xiqqo achi fagaadha je'eetiin ooyiruu manaa gadii takka keessa gasseene beeyte. Seentega. Kataraa mixaatis takka raangatta tarkaanfachaatumaan deemaa beeytee bakka barbaaddachuudha. Jawwumarraan ajjaddeechuu baatu. Jawwee akkamsaatiis. Tole ayame. Osoon deemuutiin dhaqee beeytee dallaa gadii jala. Ijaara ooyiruu ta'uusaati. Qoreedhaan xaxanii beeyta. Akka bineensin seennee. Booddee hulluqqoo takka harkadheetiin goollawee itti achi maxxanu seenee bara. Ijaara keessaa gabba'uudhaaf. Lakkii achuma akkas wanna je'eetiin wanna ta'a je'eetiin ka'a. Haa achi boodoo. Dahumatti ni farka haa. Daha akkam. Edoo dallee hunda xaxaniiti hulluqqoo san qofa dhiisanii. Bakka bineensi seenuun. Walakkaa tana boolla daha qotaniiti haa. Waccee qalloodhaa fi citaarra afanii teessii beeyte. Hoggaa bineensi seene keessatti jeesuudhaaf. Haa. Fageenyi hoogadoo. Akkam xiqqaatu meetira 10 fi 15 nan qabtu kam. Tanaan calawu jeeji. Calawiin qacaqaamiyatis. Iyyuus eenna dhagaaji. Dhagayanii afiha. Dirmatanii duubasit. Edoo dirmachuu isaanii tana dheeysa. Maalinni. Waraabeysi haa. Anuma gubbaan seenechuu baatu. Kanuma xiixaa dhufee narra lafa dha'u kanaan harkisiin hin jiru. Magan. Meena dhiisi. Achi booda wayaaboo. Achi booda gaa. Akkamuma baate gaa. Hirribaa hin dammaqe haa. Akkamiin ta'e jetti. Akkaan hin ta'iniin qabaa miti. Tole bee maaltu si mudate. Gandaa namni du'ee beeyta. Mana taaziyaa dhayxe. Dhaquu qofaaniin bulee huwe. Duba maaltu maal ta'e. Sharaan afooshaadhaa mooraa keessa dhaabbata. Kadhiiraati moo kadhalaati. Sharaan tokkuma hoggumaallee hamma galgalaa wal bohaarsaadhaa turaniituma booddee dhiirti gam tokkoon dhalaan gama kaaniin rafnaa beeyte. Afooshaan gariin akkasee. Ni rafee beeytaa namu. Ati hoo. Awwahin tuttuuxa je'eetiin turee dhufee beeyte. Aadumateeti haaya sun. Anumaa dhufee tarree dhiiraa tana maddii takkaan ciise ifaan maan dhaamin. Sharaan cillimteeji. Ammaan lafaa ka'ee bar. Eessa deemta gaa? Gama tarree taanii haa. Si magan. Suutuma je'eetiin jilbaan lafarra dhaqee qaqqabachuu seenee bar. Baasuma qabdee. Cinaacha galeetiin qal'adheetti dhiibadhee bar. Jidduu seenuudhaafee. Tarra qal'oodhaa takka fuula deebi'eetiin seenee bar. Isaan hin dhaga'anii se'a. Wallee dammaidhaan rifattee isii suuqannooyitee hagooggatu garraaniin sodaadhee taanitti si garagalee bar. Tasiluu baasanitti niin furdoo jettee arbuma ciisu godhe. Jaartiin? Qaammoo malee beekgaa umriidhaan dilasii miti fagaattu 50 taati. Ati hoo meeqa sila? 25. Tole mee haaya. Hoggaan harkarra kaayadhu maanan ammatiin isiiniis. Achi booda hoo? Achi booda gaa maal gaafatta? Baasuma saniifuu niin beeka jettee. Hirriba moo? An dhaluma akkas hirriba bee takkaan agarsiin hin jiru. Akkasuma haayawaan sanitti namni walirra haraashidha. Dukkanaa beetee ijaa wal nagarru. Akkan dubbifnees nama jidduudha ammas. Malaan dhawachuus seene haamma. Eenyu akka taate beekuudhaaf haawulumaafuu maammilaan godhadha jeetiin ka. Tole maaya. Oluma akkas fuudheetiin suuta je'ee fiinxa dhooytuu isiidhaa harisi mudhitti hidhatte kana guduunfee bar. Osoo isiin hin beekan hoggaasiif bakka deebi'eetumaan ganamaan ka'e hoggaa bayitus. Dhalaan ganamaan ka'amii anis bariisaan ka'eetiin harrara dhaabbee eegu seene haa. Tagalayaatu hunda osumaan tayaatu hunda ijaan gaggeessuuti takka duubaan dhuftee bulteenaan jettee na bira kuttee bar. Siihuu beeytii wallee. Hoggaan laalu fiinti dhooytuu isiidhaa guduunfaadha kunoo. Ati hoo beeytee? Beekuu akkamsa ijumatiyyaan amanuu dadhabee huyi. Maaliif? Habootiyya qaba.